Haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa har'as akkuma boosatti. Viidiyoon isin argaa jirtan kun yaadannoo waggaa lammaffaa artistaa wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti. Tolee, akkam jirtu hordofootaaf jaallatamtoota maatii HD bakka jirtanitti nagaan koo isin qabu jecha. Egaa har'ammoo viidiyoo adda ta'e tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa akkuma beekamu artistaa Haacaaluu Hundeessaa awwaardiin isaa edda galgala kan ta'e yoo ta'u, egaa akkuma beekamu haadhi manaa Hacee achirratti waan baay'ee nama gaddisiisu dubbattee jirti jechuudha. Egaa akkuma beekamu achirratti waa'ee ajjeechaa Haacaaluu dubbattee jirti. Egaa kun dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa ammayyuu dhugaan Hacee waan hin argamnee fi dhaamsa kana dhaamtee jirti jechuudha. Mee haa daawwannu. Hacee koo wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti. Qulqullummaa ofii abbaatu mirkaneeffata. Hacee koo dhugaan kee waaqaa gaditti warreen diraamaa nurratti hojjetan dhugaa kee dhoksan micayyoo si bira turtee fi namoota si ajjeesuuf ajajaman bira jira. Hacee koo egaa akkuma dhageessanii kun waan baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Egaa hamma kana obsitee teessee reefuu waa'ee Hacee akkasitti dubbattee jirti jechuudha. Egaa ammayyuu dhugaan Hacee naaf barbaadamu jechuun haala nama gaddisiisuun dubbattee jirti. Egaa haadhi warraa Haacaaluu ajjeechaa kana keessaatti harka qaban warreen akka Laamroot Kamaal fa'aa kana waa'ee isaanii kaastee jirti jechuudha. Egaa akkuma beekamu Laamroot Kamaal amma hiikamtee bakkee keessadha kan isheen jirtu. Egaa kun uummata Oromoodhaaf qaanii guddaadha jechuudha. Egaa uummanni Oromoo ogummaa dhimma kana hin baasne jechuun dubbattee jirti jechuudha. Egaa Haacaaluun egaa wareegameetii waggaa lammaffaa isaatti illee gumaan isaa hin baane jechuudha. Namni akkas godhe illee amma ammaatti hin argamne. Kun dadhabbii guddaadha jechuudha. Yaa uummata koo tokko ta'a, waliin qoqqoodinaa, kaayyoo tokko qabaadhaa. Dhiiga keenya dhiiga keessan, lafee keenyaan lafee keessan cimsaa. Kan quba isin qabu malee kan quba isinitti qabu malee kan quba isin qabu hin jiru. Sin ofumaaf quba wal qabaadhaa. Amantii qabdanii waaqa kadhadhaa jedhii uummata kootiif ergaa naaf dabarsi. Egaa haadhi warraa Haacaaluu ammallee gadda hamaa keessa jirti jechuudha. Akkuma asirratti argitanii namoonni garaagaraa imimmaan isaanii qabachuu dadhabanii yeroo isaanii baay'ee boo'aa jiran ni argina jechuudha. Egaa kun waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Egaa bifa walalootiinis Haacaaluudhaa fi barreeffama wayii barreessiteetti mee xinnoo ishee daawwannu. Qarree lola'ee imimmaan uummata kootii akkasitti roobe akka summii ta'ee lafeen keenya akka lilmoo ta'ee irriiba isaan dhorkaa jira. Halkan abjuudhaan guyyaa akkuma jirutti boqonnaa isaanan dhorkaa jira. Jiruu seetanii kan isaan jiraatan maqaan koo yoo ka'u kan biriifatan gaaddidduu isaaniitiin kan rifatan onnee isaanii keessaa dhugaan koo kan dhidhiitachaa jirtu hundi isaanii of beeku. Nyaanni ittiin goruu dhugaatiinis akkasumatti ayyaanni irraa fagaateera. Dhugaan kiyya oolee hin buluu ofumaan dubbatu isin callisaa. Haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa har'as akkuma boosatti. Viidiyoon isin argaa jirtan kun yaadannoo waggaa lammaffaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa tamsaasa kallattii irraa kan fudhatamedha. Uummanni Oromoo akkasuma maatiin Oromoo gadda artistaa Haacaaluu Hundeessaatiin guutamee jira. Waggaa lamaan har'aa galgala guyyaa baay'ee gaddisiisaa ture. Uummata Oromootiif guyyaa madaa'aa ture. Har'as madaan artistaa Haacaaluu Hundeessaa akkasiin uummata Oromoo boonchisaa jira. Haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa waan hedduu dandamattee har'a geechee jirti. Haa ta'uutii jaalala kabajaa fi ulfina inni saba biraa qabuun onneen uummata Oromoo boo'icha keessaas ammas waan ba'een fakkaatu. Kana kan ta'eef artistaa Haacaaluu Hundeessaa du'uu isaa qofa osoo hin taane gumaa isaa malee hanga har'aatti jiraatutu nama guba. Oromoon miliyoona 60tti lakkaa'amu artistaa Haacaaluu Hundeessaa mararfatee boo'ee isa yaadachaa jira. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa namoota jaalatan qofa osoo hin taane warri isaa ajjeesellee har'a taa'eetiin wajjin boohaa jira. Artistaa Haacaaluun jabaa hayyuu fi goota gaafa xiiqii ta'uusaa kan uummanni addunyaadha isaa beeku.
guyyaa har'aa waggaa lammaffaa isaatti yeroo yaadatamutti uummanni Oromoo iddoo yaadannootti boo'ee boolchisee mararfatee viidiyoo kanaan nu barsiisaa jira. Hacaaluu Hundeessaa ammas onnee keenya keessa jira. Garuu gumaa baasuu dhabuun keenya ammas madaa lammataa ta'ee nutti mul'atee jira. Artistaa Hacaaluu jaalatamaa fi kabajamaa bakka jirtutti lubbuu kee jannataa waggaa siyaasa. Akka bosonaa jiranii baroonni darban hundumtuu saba koo gaddaa boo'ichaa.